انديم كنا بيتشا بقى أنا باس هندم بجون تكني أتعلم دوغا ربي انديم جد انديم بقى أسكن انديم كتوفان بقى نقول أتعلم باسبورتي كده أكو سيفان كنا نجار سيفان كنا أما انديم جري حاتميتين أجر جود وزين الرجال وما رجع تشتني هلاو kabajamtoota hordoftoota didaatiyu akkam jirtu mee nagaa keessanii ani nagaa galata rabbii mee manni araasii kana na balleessee jira mee akkam jirtu nagaadha ani nagaa galata rabbii arra viidiyoo hojjechuun barbaade garbachuudhaaf didaatu wajjin hojjennaa wayi tokko viidiyoo hojjennaa naan jedhee tureyyuu ishi amma sanitti naan dhufaa qoy jedhee gadi ba'ee jechuudha amma sanitti ani immoo waan natti mee tokko jirana wanni sun yaa beektanii na aarsaa yaa didaan waan gisee tokko processi ala kana baay'ee jaalatanna waa'ee isaa dhugaa ta'u sobaa ta'u beeku garuu processi ala namni na jalqabuuf ta'a akkasii na osoo wannas chaansii akkasii waliin argadde akkamii deemu wayyamoo dhiisu wayyaa jedhee anatti himaa nagaafachaa jira himoo son ta'e nagaafachaa jira garuu qoyme waliin dubbannaa amma natti tolu jedheen jira mee amma viidiyoo hojjenna hin jedhe waa'ee isaa natti fakkaata beektanii iccitiin qabnu sin waliini kun iccitii mootii garuu ani maalan qabee jira paaspoortii didaadha jechuudha sinitti agarsiisa argitanii paaspoortii didaa na paaspoortii kana nun tarsaasan jedhanarra mee maal jedha intarsaasin jedha iniyya imbeeku garuu inni oduma laalu akkuma jidduu isaa kan akkanatti qabee waynan tarsaasan jedhaani wayimmoo harkatti qabee masuudhaachisa jechuudha garuu dhugaa dubbachuudhaaf waan feeyaa ta'u malee ani isa addaan baanee jiraachuun barbaadu maaliif namni tokko yoo wal fagaate jechuudha yeroo baay'ee amma jaalalli keenya kun waan waliin jiraannuuf natti fakkaata malee osoo jidduu keessatti inni biyya alaa osoo ta'e anis biyya keessatti ta'e yeroo hunda silkiidhaan qofa haasa'u jechuun yeroo tokko waan taane dhufa maaliif jaalalli ni irrata dhugaa akka kootti jechuudha inna nama baay'ee irratti ilaaleen jira wanni kun hin ta'u baqa hin ta'u jamar hin ta'u baqa ani sajjinin fagaadhe jiraachuu hin barbaadus hin danda'us jechuudha fajira alatti sagalee isaa silkii haasaa jira natti dhagaama jirana እና ለማንኛውም አማ እንተርሳሳ jechuudha wayimmoo maalan godha እንደልኩ ብቻ መስዳችስ jechuudha me pranki moti garu akkanumatti amma inni viidiyoo ni hojjenna waan jedheef amma inni dhufutti ani qophaa'ee isa eega jechuudha haga amma biyya tokko illee deemne paaspoortii qulqulluu ay ani le biyya takka deemeera እና bakka tokko illee ittiin deemne umuuf immoo yeroo xiqqoo ta'a qaba garuu yaa inni adda samaatti fakkaata ለማንኛውም ta'es dhiises dhugaa dubbachuudhaaf isaaf niitiin addaan ba'uu qaban immoo hin qaban kana comment irratti na barreessa didaa yaa deemi warra jettanii mee didaa yaa deemu jedhaani dhugaa dubbachuudhaaf nuuroon Itoophiyaa irratti ulfaata jechuun amma immoo sa'aatii kanatti dhugaa baay'ee ulfaata baay'ee jechuudha garuu ta'ullee ulfaatullee wajjiniin ijoollee lama na hammachiisee deemuun hin danda'amu jechuudha mee amma inni dhufutti eegaan jira garuu haga ammaan dhufne yoo inni dhufu wayim viidiyoo isni waraaba jechuudha me waliin ta'a wayna koy baajaajiin dhufne eegatan jira ammallee amma dhufaa jira eegatan jira baajaajiin dhufne eegatan jira ne video qabaata paaspoortiin kun kan eenyuti kiyaka video jecha jirtamoo taana maal gochuudha Esarra jalqabu jechu paaspoortii maritti gatte maaliif barbaachisa qoyin tuqine
YouTube waraabaa jira. Tokko maali paaspoortii kiyyaa beekun? Akkoo keeti garuu waa'ee paaspoortii haasa'atan turina. Achumaan mee paaspoortiin kun fayyadu jechuun Itoophiyaa keessatti paaspoortiin fayyada maal gootu? Mun fayyada ka onlaayinii adda addaa biizinesii adda addaa ta'u jedha gaddeebisa askan. Ati deessee jirta qaama kee walii gadi rarraasuu hin danda'u. Waaqni waan naan jedhe fidii paaspoortii. Ayi dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha paaspoortiin Itoophiyaa keessatti waan hin jenneefu. Itoophiyaa keessatti hin jiru hundee Itoophiyaa kan taane taaleen gaddeebisa fidii maal gochuu barbaadetti? Yoo tarsee maaratti gattee jechuun paaspoortii Itoophiyaa keessatti paaspoortii seeraan gaafatamtaa wanti qalbii akkanaanis lazzoo seeraan eenyuun na gaafata paaspoortii maaratti gattee ati seeraan na gaafattu itaaleen maaltaa nuun godhamu paaspoortii kutuunii seeraan viidiyoo lazzaawwan viidiyoo kana isaaf malee moo paaspoortii keetiif ati amma kan hunneette yoon tarsaasee waggaa 10 laal namni paaspoortii waan waraqaa kan beektaa miti waggaa 10 hidhama noo qalbii akkanaanis as kan dhugaa maal gochuu barbaadee ture paaspoortii koo ishi amma waan tokkoon walitti bu'eena haasaabii kee biyya alaa kana nan deema jettu kan yoo dhiiste siifan kenna kecha waan tokko sun tarsaasin kalee galgala maal waliin amma rakkoon qabu nan jenne rakkoon jenne si jammar hin jenne waliin dubbanna qoysiin jedhe waliin dubbanne jechuun immoo rakkoon qabu jechuun taara paaspoortii maal si godha akka paaspoortii kutamnaan keega bakka akka haasaabii kee jijjiirta jaalattis dhiiste haasaabii biyya prosesii biyya alaadan jalqaba jette kana istan istu wanta daa'imaan hojjetin maal ishi jedhe kaameeraa fuulduratti maal haasaatu ta'e kaameeraa isaanitti himaa ture maalan jedheeni didaanii prosesii alaadan jalqaba jechaa jira እና prosesii alaa kana inni istamoo inni isu jechaan hin jira ati immoo maal janatti babaasin ijaan babaasamu abuna naastee jirti kaameeraa fuulduratti paaspoortii kana jechuudha gana haaraadha እና paaspoortii kana yoo si jala tarsaase naftu garuu anafsi walii galuu hin dandeenye maal yaadni kee maal naan galle kaleecha maal waliin jenne kalee galgala maal waliin jenne jalqabu moo dhiisu naan jette Okko rakkoon qabu waliin dubbanneetteef akka waliin dubbannaa siin jedhe malee ati onnoo kan jijjiirre yaada kan jijjiirre biyya alaa deemu siifis daa'ima kiyyaafis wanta guddaadha ani barbaadus addaan baanee jiraanne taanaan addaan baana baqachaa kana beekuu qabdu hin barbaadu ana birikeetti sin barbaadu ana addaan baatee eenyu heerumuu barbaadu naan heerumaa isaa daa'ima lama hin guddatanii daa'imman tiyya hin guddatanii of danda'es jiraachuu nan danda'a abbaa manaas biraa yoo hin gadheenaan addaan baana milaamina kan jettu sumatu hubamaa be maaddaadha laala warri dubartoota garuu laala dhiirri hasaabin isaanii dhugaa dubbachuudha ati yoo amma ana fuutee yoo addaan baate dhirsa biraan argattu maaliif hin arganne daa'ima lama deessee jirti maarraa qabare daa'imman kiyya nan guddisaa yaa guddatanii yoo daa'imman lama waliin dhirsa na fuudhu yoo argadhe na fuudhu nan heeruma bineensa guyyaa fakkaata ana addaan yoo baate dhugaa fuula biyyee fakkaata fakkaadhu fakkaadhu yaadde ana addaan baatee jiraachuu hin dandeessu akkas taanaan bakka hin deemu jedhi gaati hin deemu jedhi please paaspoortii kennaa kenna taaleen paaspoortii kenna akkoo siifan kenna amma hin deemu jedhi gaa ginoo ammas hin jenne be ችግሩ ati hin deemu jedhi isaanitti qaaliseen እሺ hin deemu qaaliseen gaa qaaliseen era hin deemu qaaliseen era hin deemu nan deemu Ay, number baade argadda. Ani asfaltii maali? Kamera irra dhiisiti. Ani asfaltii maali? Taayita surree kiyya taayita fincaa malee aannan deemu. Daa'ima kiyya guddisaa sin guddisaa waliin guddannaa ani taayita si nyaachisaa as teecha ta'u. Taayita si nyaachisa. Deemetoo hojjechaata si nyaachisa si galee kana beekuu qabdu. Ati hin jiraatta jechuun nu malee jiraachuu hin dandeecha. Nu malee jiraachuu hin dandeecha. Karafu amma laman nyaamne. Kamu kau ni nanggal ide? Juga video berat tinggal tahu mana pasporti gadabi ni sadar karena nanti tamat akan nanti mana bal. Nanti ada sih dah. Ada sih itu kinoti kan zara sampai kamu kinoti ilana kau jam tu tak ini. Inde? Ani pasporti? Bak. Ilana. Ini. Kansili kan tak kau karena nanti tamat tak?
Ta'es garuu amma nana fayyadamtee ta'e nafta. Seeraan adabamtaa malee paaspoortii akkanas gochuu hin dandeenye yoo barbaade gunu seera. Eenyu na adaba garuu. Eenyu si adaba? Yoo namni ajjeesamee na adabamu paaspoortii tarsaasee na adabama. Yoo barbaade kinoo akkana garuu hin danda'amu. Inni akka kana jechuudha akka ta'e. Wayya si. Baru. Ta'es dhiises garuu hin deemu. Maaniyaan gorsa isa. Koomentii irratti naa gorsa. Sanuma nu mana raasii keessatti muqii kotta dhugaa. Muqii dhugaa irraa kotta muqii dhugaa. Taalee. Amma qallee akkanaa Ciao jedhee raalee kichaa. Hello, kabajamtoota keenya viidiyoo qarratsaatu jechuudha. Waa'ee paaspoortii gizeen isaa darbe lazzaa'um jechuudha. Paaspoortiin kana baase bara 2010 moo akkana irratti hin baase ture. Bara 2011. Haaraan jira, haaraa dhokseetan jira. Haaraa dhokseetan jira. Anyways, maaliif addaan babbanne kabajamtoota keenya nagaa jirtanii fayyaa jirtanii waaqaf kadhannaa galu isinii jira. Anillee isinii jira baay'een isin jaalladha isin kabaju addaan babbanneera. Egaa dubbachuudhaaf kotta muqii na qarqaaraa jechuu dhugu. Amma as nagayeera. Itti dhahii kanaaf wazii sirra yaa akkatti kinoo gaara fakkaattee jirta. Gaara? Gaara fakkaadha. Kunaa as keessaa nuun kiyyana uramee jira. Baay'ee uqqadheera. Anillee waan jedhu waasiin natti. Uqqadheera. Uqqadheera. Anyways kabajamtoota hordoftoota diidaatiif kan addunyaarra jirtan san hunduu nagaa jirtanii fayyaa jirtanii waaqni galannaa gayu. Warreen chaanaalii kana haaraa taatan subscribe godhaayi. Warreen chaanaalii kana haaraa hin taane immoo please akkuma laaltaniin viidiyoo kana seenatti subscribe godhaayi. Isa kana jechuu barbaadetan firootan kiyya. Horaa bulaa baay'een isin jaalladha. Nagaan naa jedha. Ciao.